Yeroo keetti qoosaa jirta yoo ta'e yeroonis sitti qoosuuf jira. Namoonni otuu karoora baay'ee qabanuu, abjuu baay'ee qabanuu akka tasaa karaatti hafan baay'eedha. Namoonni kun guyyaa boruu otuma abjootanuu guyyaa irraa kana dhaban. Ofii kee ilaali. Uumaan yeroo kana guutummaatti akka ati ittiin jijjiiramtu siif kenna. Nama itti fayyadama isaa beekeef yeroon furmaata waan hundaati. Yeroo qabdu kamiyyuu keessatti kutannoodhaan itti fayyadamuu dandeenyaan garaagarummaa ni fidda. Kutannoo kana tapha kubbaa miilaa irraa fakkeenya fudhachuu dandeessa. Taphattoonni kubbaa miilaa daqiiqaawwan jalqabaa irratti yoo gareen isaanii irratti kubbaan gale taphachuun dhiisan yookiin immoo amma yeroo boqonnaa duraa irratti garee faallaa durfaman mo'amneerra waan ta'eef boqonnaa boodan taphannuun jedhan. Maaliif seeti yeroo muraasa hafe keessatti garaagarummaa uumuu ni dandeenya, yeroo hafte kana keessatti mo'achuu hin dandeenya jedhanii waan amananiif amma daqiiqaan isaanii kenname dhumutti kubbaa garee faallatti galchuuf yaaluu isaanii dhiisan. Yeroon addunyaa kana irratti akka ati ittiin jijjiirama fiddu, akka ati ittiin mo'attuuf siif kenname ammayyuu ganaa hin dhumne. Kanaaf ati tattaafachuu kee hin dhiisin. Amma yoonatti jireenya kee keessatti wantoonni si injifachuuf yaalan baay'een jiraachuu danda'u yookiin immoo akka kubbaa garee tokko irratti galuuf si biras akkas ta'uu danda'a. Garuu yeroon siif kenname hin xumuramne waan ta'eef dirree jireenya keessaa hin ba'in. Yaaluu kee hin dhaabin. Akka injifattu amani tattaafadhu. Ilaa kaayyoo karoora kutannoo qabaadhu. Gatii baasuu qabdu hundumaa baasii waan hojjechuu dandeessu hojjedhu. Ammuma hojjedhu. Kan hin qabu sana dhabeera hin jedhin. Wanti gochuu dandeessu baay'een jiru. Of amansiisi. Yeroo keetti fayyadami. Kaayyoon kee beeki. Wanta amma hojjechuu qabdu ammuma raawwadhu. Wanta yeroo aanu hojjechuu yaada qabdu immoo karoora addaa qopheessi. Karoora kee gara fiixan ba'umsaatti fiduuf kutannoo qabaadhu. Eeyyee amma sittan himaa sirii kee qabaadhu. Tokko kaayyoon si milkeessiti. Kaayyoo qabaachuun abdiidhaan akka jiraattuu fi obsaan akka turtu humna siif taati. Lammata karoora yoo qabaatte waan hojjechuu qabduu fi waan hojjechuu hin qabne adda baafatta. Sadaffaa irratti kutannoo milkaa'ina barbaaddee fi guddina hawwatatti seenuuf kutannoo qabaachuun hunda caalatti barbaachisaadha. Maarree jaalakoo guyyaa irraa kana yeroo keetti fayyadamuu akka qabdu waliin dubbanneerra. Yuutuubii keenyaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib gochuudhaan akka nu jajjabeessitan asumaan yaada keenya isiniif kennina. Haga yeroo itti aanutti nagaan nuuf turaa. Galata.